Me nashidaa yoo jettan nashidaa nu jalaan gabaabsinaa sagaleen keessan hedduu bareedaa akkuma isin ammoo waa jettanii namni waa irraa barata. Amma boodallee nashidaalee keessan irraa dubbataa yoo deemnu goolabaatumaan dhaabaa malee rakkoon qabu yeroo bal'aa qabnaa walirraa nuti isin ifannu nashidaa keessan kana mee xiqqootti nuufuufa yoo irraa yaadattan taate. Bareeda nashiidaa itti fufuun duratti ani madrasaa barsiisaa ture, quraana qaraasisaa ture, darasaa aabbaarraa qara'eetuma darasama aabbaa irraa fuudhee ijoollummaadhaan qaraasisaa ture, nashiidaa barreessaatuma bakka anjaa argadhetti jedha ammoo madrasaa ijoollee quraana barsiisaa ture, shaalloofaa barsiise. Namni yeroo san barataa yeroo sanii kaarraa sadarkaa gahee hiixadheetu ani hin dhaqqabne faatu jira. Sadarkaa kanatti an akka isaatti inni beekamtiin isaa narra ulfagaatee kabajaa kabajaa nama kabajaati nama diqqaa guddaallee kabajuu Sheikh Abdusalaam Kadir da'waa godhan addaa'ii ilma'ruuf jechuun dhaqqabeen danda'u jechuudha. Osoo ittuu haasawaa jedhee har'a sadarkaan isaanii eessa jira? Isaan faa quraana qaraasaa ture achirraa nashiidaa achumaan itti fufe eegasii ammoo nashiidaan achirraan jammare bismillahirrahmanirrahiim. Allahu Allah Rahmani marto gabbaru Allahu Allah Khaliqa marto gabbaru ya gajalama gajalu maglu ini marru ya gajalama gajalu maglu ini marru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbi gana fasinu nimanu kane jugri jagaltinu nabama baun kanani jahana garru ya gajalama gajalu maglu ini marru. Doktora doko gajisminu mingarre began dwara voljan dubne wantarre agam kabata dume biye ke sajinu ya gajalama gajalu maglu ini marru. Agam tudume agam tujidum salpate moti bigokin jawata maglu kamara mohate simajirata fedu jesu fishanu ya gajalama gajalu maglu ini marru. Asaba rasul nutulubu kusate nasre de male agam to dunya horate agam kadume jannatul firdaus sajinu ya gajalama gajalu maglum nimru. Musabul khairin dardara dini kutate jihana lema rasul rabbi karate filan jade kanani firdaus sajiru ya gajalama gajalu maglum nimru. Jihada kana bandira mirgan kabate mirgi muramna bitadan dafe butate waan kuftu jade naga lubbuudhaan jiru yaa gajeelama gajeelu maglu inni marru bitaan muramnaan ilkaan isaatiin qabate dhiiga harkarra gadi roobu yoom yaadate jannata laale inni waa uf laalaan jiru yaa gajeelama gajeelu maglu inni marru laa ilaaha illallahu irratti du'e kutate ijoollummaadhaan jannata rabbii filate haalli asaaba addumaan gudii dhamarru yaa gajeelama gajeelu maglu inni marru. Ijoollee nama waggaa kudhanii afure jannata malee waan feene bultee fi horii firdawsa fedhe kananii umriidhaan turu yaa gajeelama gajeelu maglu inni marru. Waan Abuubakri osoo martinuu hubate manguddoo keessa gadura diinii qabate waa'ee rasuul kabiraan dhabne yoo maru yaa gajeelama gajeelu maglu inni marru. Waa'ee irraa nafne waliin seene gaara hidha sobaami dubbiin kitaaba rabbiirra jira iji isaa rabtu rasuulati isaa yoo maru yaa gajeelama gajeelu maglu inni marru. Hirribni qabna rasuul gaafa gaara hidha lafan ciisinii jedhe rafi jilba koo kanarra osoo si yaadu jedhe lubbuudhaan haa taru yaa gajeelama gajeelu maglu inni marru. Boraatii godhe jilba isaa nabee rabbeete miila isaa jala jawween ol ba'e isatti hin kaasu jedhe nabii naa dhumu jismiin koo marru yaa gajeelama gajeelu maglu inni marru. Bofni sun nyaate laalannaan jismeen isaate imimmaan isaa arja'ee boqoo nabeete raamanni haadha raamata rasuulaan taru yaa gajeelama gajeelu maglu inni marru. Maal irraa taate jedhanii nabbaaf obboleessa kiyya yaa kanaaf jedhee gadhiise warraaf duniyaa
jedhee nyaatamee foon jismii kan koorran jiru yaa gajeelama gajeelu magluu inni marruu sinkaatu jedhe nabiyaa dura waan fedhe jismii yoo ta'e afaan na obsee ija dadhabee sabbaru rasuulli karraa foon duwwee jismii irran jiru itti tufaniif deebi'ee kakaanuu taru sabrii akkasii rahmaan nu madaahiru yaa gajeelama gajeelu magluu inni marruu waan gaafa badii obboleessa koo dhageette nabiin ajjeesu qureesha dachaa marsite jette najjeefna muhammad galuun hin jiru yaa gajeelama gajeelu magluu inni marru jennan asaba rasuule waan waraantu eboon rasuulaaf deemtu gara koo haa gortu hagamtu dhiigaa wallaalame qaamni marru yaa gajeelama gajeelu magluu inni marru dubartii keessaa ummi umaraan kutatte arragaa jette arragaa guyyaa jette garaa isa hidhatte garaacha seente jamarte seefiidhaan jiru yaa gajeelama gajeelu magluu inni marru allahu allah rahmaanii martuu gabbaru allahu allah kaalika martuu gabbaru yaa gajeelama gajeelu magluu inni marru yaa gajeelama gajeelu magluu inni marru wabillahi tawfiq maasha Allah. Reefu yeroo waa jettanii Ustaaz Abdusalaam Faatillee anarratti qara'anii anatu qaraasisaa ture waan jedhu kaastanii mee isaaniinillee wal qabatee haala qara'uu fi qaraasisuu keessatti ture yeroo isin qaraatan san keessatti sirnoonni darban tarii yeroo masgiida ijaaruun hin danda'amne keessatti yeroo mu'azzinni masgiida keessatti azaanuu hin danda'amne keessatti hatta zabana dhiyoo kana haga bara dargii keessayyuu masgiida faa namni yoo ijaare itti yaa'anii hidhaa turanii reebaa turanii waa hedduutu darbe barnoota diin keessatti mee qormaata akkamii keessa dabartanii mudannoon isin qabdanii fi maal nu yaadachiistan? Egaa baga na gaafattanii qormaanni ummanni hayyoonni kaleetii fi ulamaani kalee keessa tare dheeraa baay'ee ulfaata baay'ee jajjaba ture. Naannoo keenyatti dhaaduu wahiitu jira ta yeroo sammaqaa dhawan raas quraa'uun iyyaayyee bala'u jedhan. Jechi koofiyaa adii yoo garte rasaasan darbadhu jechuudha. Raas quraa'uun iyyaayyee bala'u. Maalii fi gatiin qabu du'ullee homaayyuu miti darbachuu ni dandeetta jechuudha. Ulamaa'ii yeroo san keessatti Sheekh Muhammad Al-Khaxiibii jedhanii akka ganda keenyaatti namni caalimni ma'ruuf beekamaan waa'ee tawhiidaa kanarratti gad dhaabbata namaati jiranii. Waa'ee oromummaa kana beekuu kiyyaan duratti abboonni keenya waytanutti himan ummata kulubaa weessan jedhaniini ummanni kulubaa sun qabsoo oromoo tana diinis qaraasisanii da'awaas godhanii kanaan wajjiin ammoo asirratti hidhatan lafee tanarratti mallattoo wayii qaban. As keessatti lafee wayii hidhatan garuu ani isaan hin dhaqqabne seenaa abboonni keenya waytanutti haasawan qabsoo yeroo sanirraa. Ummanni waan isaan beekuun da'awaadha bakka carraa argatanitti ammoo waa'ee oromummaa kanallee babal'isaa deemanii lafee asitti hidhatan. Asirraa lafee qabanii kuluba jedhanii beekamanii yeroo san keessatti namni isaan gargaaru waajjira keessatti kabbadaa radee jedhanii baalee naannoo baalee keenya kana bulchaa keessoo isaanii garuu inni quba qabaa inni maal akka oromoo ta'ee fi akkuma gartanii ambabilaa ta'eetu isaan gargaara hin beekne waan san addaan hin baafanne isaan gargaaraa ture akka miidhaan isaanirra hin geenye. Osoo akkanatti beekan qawwee mawzeerii bitatanii laga dhaaree jedhanii laga kanatti caalimni kun goranii shankoora qotatti dhaabaa muuzii dhaabaa harka tokkoon darasaa wayitesiin dhufte hagana lafa naa qotta na gargaarta waan si qaraasisuuf dirqama si qaraasisu hagana si qaraasisa ammoo opportaayimii eegas irratti dalagattu hagana ilmi dabaladha yoo jette boolla takkallee taatu boolla shankoora naa qottee sii dabala ofiifis ammoo shankoora hagana dhaabbatta jedhanii lafa kennaniif darasaan akkanaan hin teettu. Osoo akkasitti ta'an isaan illee duroomanii darasaan isaanii biraalleen muuzii fi shankooraan duroomanii seenaan isaanii agarraattu shankooraa fi wanni adda addaa naannoo sanirra jira jechuudha. Achirraa deemuudhaan qaraasisuun baay'ee darasaan miidhamaa turanii qaraasisuun baay'ee dhiibbaa guddaarra ture. Mana barumsaa baradhaa barumsa seenee barumsa baradhaa mana sadarkaa tokkoffaa magaalaa jaarraatti baradhaa. Afaan Amaaraan beeku firii lama sadii beeka yeroo san keessatti akka qabsoon jajjabni namni dammaqee ofirraa waa eegu. Afaan Amaaraa firii lama sadii beeka firii lama sadii tanatti walaloo wayii jammaree beeytanii.
ماشي. walaloo wahii barreesse ijoollee bira taa'e minim ጊዜው ቢረዝም ውሸት ቢታይ ጎልቶ እውነት እንቅልፍ ናት እንጂ አልሞተችም ከቶ jedhe barreesse saleeda irratti jechuun aga fedhe yeroon dheeratee dharti gaara taateellee mul'attu dhugaan hin rafte malee duutee achiin iftattu guyyaa tokko kaatii kan jedhu ahaa የሆነ ፖለቲከኛ ሰው በስተጀርባው አለ ጃኒ ዲሰዱባ ዋቱ ጅራ ጃኒ እና ወርዶፉ ጀመረኒ ሀጋ ሉቡት ተጋገንዲ ከነ መርቲ ናነፈሙት መና በሩምሳ ኬሳ ባሄ ደሜቹ የሮ ሰን ኬሰቲ ኢዳን ከነ አፋን ኦሮሞ ዱበቹ የሮ ቶኮ አቹማ ኬሰቶ ሶ ጅሩ ኢጆሌን ነምኒ ወሂ ወለጋ ከነራ ዱፌ ኦሮሞ ዳይኒ ኦሮሞ ክርስቲያናቲ አቲ በር ኦሮሞ ዳና እንጀ አካም አቲ ኦሮሞ ዳ ሰባ ኦሮሞ ቲቲ Malaan Islaamaa miti akkamitti Oromoota? Islaamummaan amantiidha. Ati sabatti Oromoodhaan ahaa na ajjeesisee mi jennaan booyee gale hagas takka yeroo dhiibbaan jiru keessa turre jechuudha san keessa gabaabinumatti diinii duniyaallee walumaan lachuu walumaan dhiibbamaa ture. Waan kanarraa yoo haasa'e baay'ee seenaan nama fageessa baay'ee dheeraa jechuu barbaadeeti baay'ee keessa fagoodha. Wayita san keessatti gaa harka tokkoon waa bobaarratti hidhannee deemne akira dadhabnaan warruma waa hidhatu hayyoonni gaa wayita nutti kennanii bobaa kanatti kitaaba qabannee bobaa kanatti waan biraatiin deemataa turre jechuudha. Akkas keessa ture garuu yeroo san garaagarummaa waan ammaatiin qaba. Namni walitti dhufee yoo du'ellee waan keessoo fi ka qabu kana diinatti himu. Yoo du'ellee numu du'a malee bakka dhufetti manni mana keetii obboleessi obbola keetii wal ummatee wal uffatee walitti dhoyfatee wal danda'ee akkasitti jiraata waan nama tokko bira kaadhe mistirii abbaan fedhe arguu hin danda'u jechuudha gaafa barbaade darasummaa deemaa gaafa barbaade achuma fudhadhee uleetii gara lolaa kiyyaatiin qajeela akkana keessa ture wal obsuu fi wal danda'u irratti seenaan guddaa ture jechuu barbaadeeti. Maashaallah bareeda galatooma ulfaadha. Gama nashiidaati yoo dhufnu jalqaba irratti barakami barriisin nashiidaa dalagdanii qindeessitanii kaasettiin keessan jalqabaa barakam bahe. Bara 1987 kaasettii kan ol baasee achi dura biyyumarratti jedha adeema. Barri an ol baasee kaasettiidhaan waraabee teephiin mul'atu jammare bara 1987. Bara 1987. Waggaa 30 meeqa jechuudha? Waggaa 13 waggaa gara 31 jechaadha. Akkana. Umriin kiyyaa waggaa 30. Hayyee. Dhalatuudhaaf waggaa tokko dura kaasettii baastan jecha isheen. Akka hin ta'a naam. La hawla wala quwwata illa billah. Mee kaasettiilee keessan isa jalqabaa san eessa yeroo san akkamitti kaasettii dalaganii eessatti dalaganii haalli kafaltii isaa hoomee akkam ture mee waan sanirraa nuu hima. Kaasettii dalagu piroosesii fi adeemsa isaa akka barbaachisu. Yeroo san keessatti kaasettii dalaguudhaaf kaasettii sirbaa yoo hin ta'in muuziqaa adda addaa yoo hin ta'in kaasettii toohidaa dalaguun baay'ee ulfaataa ture. Ani Muhammad Amin jedhanii namni wahii baalee roobee jiranii isaan kanatu na waamee mana na fidee akkanatti waraabdee kaasettii tana sagaleedhaan gadhiifne jedhanii suuraa bilaa kima gurraacha kana wanna goone waraabbiif wayita jennu isaan illee baay'ee naannessanii nu biraa hidhanii isaan ammoo jalaa gannu deebisanii akkasitti nu biratti gartanii nu kennuu didanii deebinee yeroo lama sadi deebinee afuraffaa irratti waraabee kaasettii akkasitti gadhiise. Yeroo Warra mana ittiin dhiyootu isin waraabuu didanii? Eegaa namni biraa akka waraabu hin jiru gaa nama tokko nama kiristaanaa wayiitu waraabaa ani isa biraan dhayinee Muhammad Amin kana biratti teephima aadii akkanumaan teephima argine waraabneetuma eegasii sagalee tottolcheetuma Muhammad Amin kun gadhiise akkuma naannootti malee eegasii waggaa hedduun booda waggaa gara jahan booda Addis Ababaa dhaqee birraa mana muuziqaa atti eegasii Kadiir Martuufaallee yeroo san Finfinnee jira. Isallee haala adda addaatiin walitti moo'itaa qabna. Mana isaa ture achitti kaasettii 2-3 waraabee eegasii. Akkasitti. Kaasettiileen sunniin kamaal jedhan fa'aa turammee irraa. Kaasettiileen keessan jalqaba daddalagdan sunniin kaa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah asmaa keetiin si qabee. Allahu Allah asmaa keetiin si qabee.
nagaa jeelchime gara gaarraa dabe. Warroon nama laayivii kana teessanii nu daawwataa jirtanii nashiidaa kana yeroo ijoollummaa keessanii kan eenyu akka ta'e yoo hin beeknellee nashiidaa kana hedduun keessan ni beektan jedhee yaada. Abbaan haqaa nashiidaa kana yeroo jalqabaa baasan isaanii. Kanaafiyyuu Sheek Abdulhaadiidhaan wal baradhaanii warri hin beeknellee warri nashiidaa isaanii qofa beektan kan ijaan isaan hin beeknellee kinoo guyyaa har'aa kana isinii finnee jirra. Isaanillee gara tiiktookii kanatti illee dhufanii jiranii nuu simadhaanii isiniin jedha. Akkam ustaaza kaasettii kana dur yoo namni baasu namni hedduun maallaqa hedduu irraa argataa hin soorama fa'a makiinaa fa'a mana fa'a bitata jedhanii mee isin nashiidaa irraa maal argattan kaasettii gurgurattanii? Akka dhugaatti baga na gaafattanii nuti nashiidaa irraa wanni arganne dullaa fa'a lola fa'a hidhaa fa'a malee gatii maallaqaatii miti. Hidhaa meeqaa doorsisa meeqaa roorroo meeqaa cabsineeti kan jennu malee yeroo kennatti isiin maallaqa baafti. Nashiidaan tun maallaqatti jijjiiramti jennee yaadee illee hin beeku. Rabbi illee nutti hin beeku. Akkasitti illee yaadne akkasitti illee hin qopheessine. Nashiidaa san baasuuf nama itti hidhamee jira. Nama itti lubbuun taree jira. Hedduu qabsoo akkanaa kana keessa dhufne yeroon suni baay'ee ulfaataadha. Eegasii ammoo wayita waraabne illee gaduma dhiifne malee nu herregarraa nashiidaa takkaa oolchees hin beeku. Nashiidaan tokko lama miti kan qophaa'e keessa jiruu fi fakkiirraa amma nashiidaa maal jettuuf jira tanaa jechuma qofa jedhee dhaabaa keessa baay'ee na deemsifti. Alhamdulillah jennuun jabeessineeti jallataa maraa rabbumaan gajeelsineeti jajjabaa dhibaa rabbumaan hurreessineeti balaa fi rakkoo yaadamaa siddeessineeti jajjabaa dhibaa yaas shaggaran kan nu rakkise jechuudha. Waa hedduu keessa jira. Fakkiirraa jette ammallee waa'ee nashiidaan tiyya waa'ee qissaa Ismaa'il fa'a. Waan kana nashiidaa kana jedhan waa karoorfadheeti. Waa yaadeeti. Kanaafuu yaada san keessa alhamdulillahi rabbil aalamiin wanni guddaan nashiidaa tanarraa gammadu. Wannummaan nashiidaan teenna yeroo san keessatti sila addunyaarra hin naannoyti akka tuun naannawitti. Wayita Oromoo wayita makbaayitu waa weeddiftii beeytanii wayita dhagaa argan tagriin arganii in darbatan silaa jechuufi bar. Wayita dhagaa argan tagriin arganii wayita tagrii argan dhagaan arganii jiini silaa ji'umaa yaa halkanii. Yeroo san keessatti waa hedduun nama daangeessa akka kaasettii san gara makiinaatiimi osoo daftaruma waysan reettu anarratti gaara daftara itti barreessu bituun gaara ture. Baay'ee ulfaataa ture. Annama qabsoo diiniitii fi qabsoo tana lamaan malee takkaa jireenya duniyaa lafa miidhee takkaallee qoteellee hin beeku birrii 10 ittillee takka dabbalee 11 godhee hin beeku yeroon kanuman jalatti na jalaa dhume jechuudha. Waan san keessatti yaadadha waan garaa nama nyaatu kitaaba wayii osoo jedhu takka keessaan beektanii haasawan nama dhufa. Asiin namni martuun beeka namni Oromoo ta'e Oromoon wayita waa farsitu yoo fakkiirraa midhaan ayiddee midhaan dhooytu. Nabi Suleyman jetti jala deema dubbii tana Nabi Suleyman kana maal osoo jedhan jedhu maa waaman osoo jedhu gaafa kaan kitaaba irratti argee edaa Nabiyyallaahi Suleyman bubbee yaabbata gaangeen bubbeen tun gaangee Nabiyyallaahi Suleymanii Oromoo tana maaltu itti himi nuyin Oromoon kun haalatti ummata cimaa wayiiti jedhee yaada eenyu itti himi bubbeen tun gaangeessanii bira dabre ammallee allaattii huduudaa jedhanii kitaabni allaattiin tun samaawaata 7 gartii dachii 7 gartii jedha. Allaattii tana Oromoon waan jettu ammoo hududdeen hudud jette roobni kaluu jiraa jetti argaa akkanaa qabdii maaltu itti himi kitaabni barruu wayii hin jiru. Namni wayitisan gaazexanyaa wayii ka isaanitti haasa'u hin jiru. Wanni kun badhaadhina sammuu rabbi biraa waan cimaa wayii qabdi uummata fahamiin fagooti jedhee yaada bira dabra. Saayinsii Oromoo tokko keessatti mallee waan xiinxalle kun saayinsii mataa Oromoo qofa beeytanii. Maal jetti nama madaa'e madaan ta'e madaa saree haa taatu jetti Oromoo. Maali madaa gaalaa maan jenni madaa sangaa maan jenni madaa fardaa maan jenni maali madaan sareetu maali jedhee osoo laalu gaafa kaan kitaaba wayita qara'e jechoota wayii arge waa'ee asaaba godaa warra goda wasanaa hedduu ciise. Ka rabbiin achi goda san ciibsee ajaa'ibaaf eegasii isaan kaasisan waan isaanii wayita rabbiin dubbatu maal jedha qissaan nama dheeressaa ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال جرى سنجرى جعلتنا جما جمانات جرى جعلتنا أكن شمن ملائكة جرى جعلتنا إيه ربين الرهاسة ساري أموان جدي وقلبهم باسط ذراعي ساري نساني دير الفتاة إسا جدي تبديس
sareen homaan shabni maa garan gaggalchine jedhee egasii kitaaba keessa deemee osoo laalu sareen tuni akka madaan infekshinan godhamne qaama keessaa waan gartanii san dhoorgu qabdii. Waan maraa itti hammaatee jarmii yoo inni godhate arrabaan dhayxee arrabaan tuyti arrabni sii tuydhaan jarbii marti irraa dhumtii jedha kunoo kitaabni. Oromoon edaa tana laaltee keessatti saayinsii isiiti maalumatti itti hime ka jedhu Oromoo ta'uu kiyyattu ofitti gammada yeroo san akka nafaa keessa jira jechuu barbaadeetti nashiidaan fakkiirraa ammallee amma qopheessefaa keessa jirti garuu Allahu Allah kaaliqa uume nu maraa tokko nu godhii walii nu galchi hadara nu araarame yoo hulola keettu jira saba koo walii galchimee karaa tokkotti akka ashaabaaf rasuula rabbii sanitti uf dura gaawwan uf duraati ayyaanni kiyya walii galatti halkanii guyyaa homa barreessaa waan barreessee carraa argadhee dubbisu ahlan usaalan carraallee dhabu yaanni kiyya garaatti naafini garaarraa harkatti na dhufee harkarraa qalamaan barreessee lafa kaayee biraa deema jechuu yaada qaba insha Allah. Carraa guddaa akkasii ittiin gargaaramuuf waan adda addaa nashiidarra argadhee hin beeku.